rakkoolee fi furmaata nama hedduudha. Namoonni kennaa baay'een isaanii fiizikaala qaama isaas tahee akkasuma bareedinaaf abishiin akka bu'aa qabdu nama hedduutu beeka. Haa ta'u malee garuu namoonni tokko sababa fooliisii kan balaaleffatu. Kanaaf irraa abishii irraa bilisa kan tahee fi foolii hamaa irraa bilisa kan tahee nyaata madaala'iinsaa gatiin isaa qaala'iinsa hin qabne qabadhee isiniif dhufe. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka hunda hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin isiniin jedha. Hundi keessanuu galatoomaa Orooni maatii kootoon subscribe gootan galatoomaa isiniin jedha. Har'a kan hin qabadhee dhufe nyaata yeroo hedduu isinitti himu yookiin isin barsiisu karaa adda ta'een qabadhee dhufe. Kan asitti argitan kun saliiqa yookiin simsima. Simsima namoonni hedduu kan hin beekne jiru. Kun ammoo loozii yookiin ocholooniidha. Loozii irraa looziin biyyoota hedduutu fi karaalee hedduun akkaataa hedduun jirti. Kanas hedduu hojjadhee jira. Haa ta'u malee garuu loozii Suudaanii osoo argattanii irra filatamaa fi bareedaadha. Kan asitti argitan kun simsima dheedhiin isaa adiidha. Kun ammoo erga immifamee yookiin erga bifa magaala yookiin ammoo tuyyuu bifa margitan kanaan kan jirudha. Isa lamaan iyyuu burcuqqoo tokko dhiyeeffan. Kan dheedhiillee burcuqqoo guddaa tokko yookiin ammoo tuyyuu kan dheedhii walakkaa kiiloo walakkaa irraa walakkaa kiiloo kanarraa jechuun ruubii fi akkasuma ammoo tuyyuu kan OA jedhee walakkaa kiiloo kan dhiyeeffannudha. Kan asitti argitan kun walakkaa kiiloo akkasuma ammoo tuyyuu dheedhiin isaa walakkaa sanii jechuudha. Walumaa galatti OA'n walakkaa kiiloo yoo ta'u kun ruubiidha. Kiiloo tokkoo fi ruubii jechuudha. Dheedhiin kun ammoo ruubii kiilooti. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa inni dheedhiin adii isin argitan kana garuu kanarra barbaannu dheedhii fi akkasuma ammoo tuyyuu bilchaatadha jechuudha. Kun looziidha. Loozii irrallee loozii Suudaanii hangamna barbaachisaa gajettan haga argattan burcuqqoo tokko ta'uu malaa walakkaa burcuqqoo rakkoota kan qabu walakkaa burcuqqoo gadillee yoo ta'e garuu haguma argachuu qabdan. Haala mana keenya keessa teenyee jechuudha. Ciree keenyas ta'e akkasuma irbaata keenya irratti nyaata filatamaa fi bareedaa hojjetachuu ni dandeenya. Sagaleen kiyyas baay'ee qufaan waan naqabeef naaf kolchaa isiniin jedha. Akkasuma immoo tuyyuu namoonni hanga xumuraatitti viidiyoo koo ilaaltan galatooma irraa fayyadama. Jalqabaa fi simsima akkuma asitti argitan kana dheedhii isaa haala kanaan ho'ifattan. Namoonni hedduun akkamitti ho'ifan warri jettanii eelee haa ta'u akkasuma immoo maxxashaa adda addaa wantoota waan keekii adda addaa irra dalaydaniis haa ta'u baay'ee isiniin tursiisu yookiin baay'ee isinitti fudhatu. Haala talbaa yookiin ammoo tuyyuu haaluma salphaa taheen jechuudha. Kunoo haalaan margine kanaan kan ho'isnuudha. Erga ho'isnee geessinee ammoo tuyyuu hunda isaatu bakka tokkotti waliin naqna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Nyaanni kun baay'ee qaama keenyaaf bareedaa kan tahee fi akkasuma ammoo tuyyuu fiizikaala qaama keenyaa kan bareechisu pirootiinii hedduun kan badhaadhee fi qaama walumaa galatti ol ka'iinsa furdina fayya qabeessaa kalee fi garaan osoo nutti hin bahin nu furdisuuf baay'ee kan nu gargaaru akkasuma gahee hedduu kan qabudha. Gabarrallee ni jira jechuun qophaa'an isaa gabarrallee ni jira haala kanaan kan ho'istanidha jechuudha waliin geenne. Gabarrallee ni jira gabarraa qophaa'aa isaa biturraa ammoo mana keenya keessatti teenye qulqulleeffachuu qulqullina akka qabu qopheeffachuun nu caala. Haaluma ammas argitan kanaan maashina daakuun daakkanna jechuudha. Namoonni biyya jirtanis ta'eessa jirtan baabura fiduu osoo hin tahin mana keessan keessatti mooyyaniilee tumuu dandeettanii mooyyanis ni tumama jechuudha. Kunoo haaluma argitan kanaan qopheeffanna hundi keessanuyyuu hanga xumuraatitti turtii gaarii isinii jedha. Gaafilee adda addaa na gaafattan asirratti kan deebii isinii deebisu gaafii keessaniif viidiyoo kiyya jalaa viidiyoodhaan barbaadan hedduu hojjadhee jira. Akkasuma immoo hojjechuufillee abdiin qabaa namoonni gaafii adda addaa na gaafattanii deebii isiniif hin deebifne yookiin viidiyoo irratti isiniin hojjanne na of kolchaa isinii jedha. Sababni isaa viidiyoo hedduu hojjadhee jira. Akkasuma immoo viidiyoo amma fakkeenya waa'ee furdinaa qal'inaa akkasuma rifeensaa fuulaa kanneen baay'ee isaa irraa waan hojjadheef ammas hojjechuu barbaada. Sababuma kanaaf lashin jalaa jedhee immoo tuyyuu jechuudha waan irraa hubannoo hin qabneef hin beeynellee sobuun hin barbaachisu baay'ee irratti hojjadhu haga argee fayyadamee akkasuma immoo dubbisee waan kun dhugaa ta'uu mirkaneeffadhee jedhutti hin hojjadhu. Fakkeenyaaf gaafii adda addaatii kan namoonni na gaafatan irraa ture jechuudha. Sababa isaa jechuun dhibbarraa dhibbatti waan hin beeyne hojjechuu waan hin barbaanneef na of kolchaa isiniin jedha. Akkuma asitti argitan kanatti jechuudha erga daayinee geessinee maashina keenyatti nyaanni kun hedduu qaama keenya bareechisuufis tahee namoonni tokko waa'ee dullummaa umrii malee yoo jedhani waan umrii keessan guddaa san gaxxiqqeessaa jedhaniin itti fakkaata. Kana osoo hin tahini umrii keenya fakkeenyaaf jechuudha sababa hojii sababa biyya ho'aa sababa yaadaa fi hiraaraa irraa kan kahe shamarran keenya umriin isaanii 25 gaafileen hedduu kanaa keessanii sanis baay'ee gaafatamaa jira. Nama umrii 30 fakkaatanii dubartiin sababa biyya Arabaa biyya ho'aa mana Arabaa keessa hojjettuu fi takkitti qofa
yoo deette wallaahi tashan dhalte tan jaha dhalte fakkaatti jechuudha. Garuu umriin isiilee baay'ee xiqqallee yoo ta'e warra gurguddaa wal qixxooyti. Kanaaf erga daakkannee geessine isas ni qopheeffanna. Asitti kan argitanii harceedha. Harceen kun harcee kam jechuun keessaa waan hin oolle harcee haayisaa namoonni argattan akkasuma harcee garbuu namoonni argattanii sanirraa kan dhabame immoo harceen adiillee rakkoon qabu harcee adii ni qopheeffattanii harcee adii kana immoo tuyyuu asiin dura isinii himee jira. Ibidda irratti akka hin gubannetti haala bareedaa tahee fi haala laafee taheen ho'istanii tolfattan jechuudha. Namoonni harcee adii argachuu hin dandeenye rakkoon qabu harcee ruuzaalee ni taasitti argitan ammoo harcee boqqollooti. Harceen boqqolloo baay'ee fayya qabeessaa fi faayidaa guddaa kan qabudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaasitti aanan harceeti. Aanan harceellee bu'aa guddaa kan qabuu fi qaamni keenya akka bareeduuf akkasuma mootuyyuu akka haaroomu ayiranii hedduun kan badhaadhee fi viitaaminoota adda addaa akka viitaamin E, viitaamin D fi viitaaminoota walumaa galatti albuuda qaama keenyaaf filatamaa ta'an ayiranii, hadiida wantoota adda addaa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf kana hunda bakka tokkotti argachuuf jecha haala salphaa ta'een gatii guddaa osoo hin baasiin mana keenya keessatti fayyadamuu qabna. Kan asitti argitan kun ammoo sukkaara maankaa guddaa tokkoo fi soogidda hanga takka xiqqoo jechuudha waan nyaata kanaa madaalayaa ta'e. Nyaata kanarratti kan nu barbaachisu zayitiidha. Osoo namni isinii danda'ame zayitii zayituunaa gootanii hedduu bareedaadha. Namoonni zayitii zayituunaa hin qabne rakkoon qabu zayitii makaan godhadhaa isinii jedha. Kunoo haaluma margitan kanaan kana hunda isaatu walitti mayna jechuudha. Harcee boqqolloo, aananii, soogiddaa, sukkaara, aanan harcee jechuudha. Namoonni aanan harcee hin qabne aanan dhangala'uun hin ta'u jechuun keessan hin oolu. Aanan dhangala'uun hin ta'u bakka itti ta'u qaba, bakka itti hin taane qaba. Nyaanni kun waa walitti qabamamee kaayamee akka micciirrati jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo nyaannu kan walitti himne sa'aatii nyaattanis tahee akkasuma immoo sa'aatii itti fayyadamtan kan waliin arginuu fi waliin barannu ta'a. Erga haala margine kanaan waliin geenne booda immoo wanni godhuu qabnu akkanatti wal fudhachiifne hunda isaatu iyyuu maashina tokko qopheeffanna. Namoonni maashina hin qabne rakkoo hin qabu. Haaluma kanaan fiddanii zayitii burcuqqoo tokkotti safaraa zayitii kana jechuudha. Osoo zayitii nuugee akkasuma immoo zayitii boqqolloo tahee yookiin aafii asadamurroonni biyya arabaa keessa argatan gaafii kana nagaafattan zayitolee kana manatti argattanii tahee irra filatamaa fi bareedaadha. Akkaataan fayyadama isaa ammoo yookiin akkaataan hojii isaa hanga xumuraatitti na wajjin ilaala. Isuma kana kan asitti argitan zayitiitti naqaa maankaa waliin geettan jechuu yookiin haxumaadhaan micciirraa biyya keenyaa akkatti micciiramu ni beeytan jedhee yaada. Akkasuma immoo namoonni hedduulleen hin quba qaban jedhee beeka keessattuu jechuudha. Dhangaa yookiin micciirraa haaluma saniin dhangaa bassoo erga qopheessanii haala kanaan dhadhaan lallaaffisan jechuudha. Kanallee haaluma dhangaatiin erga wantoota kanneen walitti qopheeffannee simsima yookiin saliiqa loozii suudaanii waliin daakkannee boodasanii harcee boqqolloo isa nasha biyya arabaatti jedhamu sana obboleeyyan kee harcee boqqolloo eessaa fuudha jechuun keessaa waan hin oolle booddeessanii jechuudha. Finnee eessatti na'inaa maashina kallaaxan na'ina jechuudha. Itti na'inee zayitii itti dabalaa haala kanaan daa'ina jechuudha. Hedduu baay'ee bu'a qabeessa fi baay'ee kan qaama keenyaaf bareedaa ta'e ciree irratti namoonni mana arabaa jirtan daabboo adda addaa nyaatanii fi akkasuma immoo jibnaa homaa mana jibbisiisaa namoonni ijoolleen hedduu jibnaa jedhanii kan ciree ittiin nyaatan warroonni arabaa isa kana namoonni hedduun na jibbisiisaa argachuu hin danda'u argadhus nyaachuu hin danda'u kan jedhanii baay'ee rakkatantu jira. Isaaf furmaatas ni taha akkasuma immoo tuyyuu bu'allee ni qaba jedhee waan yaadee fi akkasuma immoo waan barbaadee fi hanga xumuraatiitti turtii gaarii isiniin jedha. Sagalee jeequmsaatiif na of kolchaa isiniin jedha. Hanga xumuraatiitti maal akka godhu laala zayitii fi isa waliin maynee xumurree walitti kaddeebinu ta'a. Zayitii keenya hanga takka waliin dhoyne wal fudhachiisnee boodasanii jechuudha. Midhaan qopheeffanne kana kan dabareedhaan wal duraa duuban itti na'u hanga xumuraatitti turtii gaarii isiniin jedha. Hanga dhumaa ilaalaa irraa fayyadama. Erga daa'inee geessine kan walitti deebinu ta'a.
zayitii keenya burcuqqoo tokko reefisan bakka tokkotti itti naqne dabareedhaan midhaan kennan kan wal fudhachiifnu duubaan itti goonu walakkaa duratti goonee wal fudhachiifne booda sanii midhaan itti naqne akkuma reef arginetti amma zayitii keenya duubaan itti xumurataa jirra. Loozii reefii waan ittiin makiniif amma loozii addatti daakkana sababni isaas looziin meeshaa hedduu jechuudha waan itti rakkatuuf kunoo akkuma margitaniin loozii keenya daayinee wal fudhachiisna. Maaliif jalqaba irratti loozii ittiin goone kan waliin mayne akkuma reef argitan simsimii daayinee yookiin ammoo saliiqaa harcee boqqolloo aanan harceetii fi akkasuma ammoo tuyyuu soogiddaa fi sukkaara zayitii qofa waliin geenne amma kanaa fi harcee kunoo loozii keenya erga daayinee geessine kan itti goonudha amma laafee jira akka lixii ta'ee jira waan ta'eef looziin keenya amma kunoo duubarraan itti geessine hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessan haala kanaan fayyadamtan taananii baay'ee bu'aa hedduu kan irraa argattanii fi qaama keessaniifis ta'ee fayyaa keessaniifis baay'ee bareedaadha. Akkaataan fayyadama isaa ganama ciree irratti yookiin ammoo tuyyuu faxara irratti kan ittiin nyaatanidha. Soogidda laalee jennaa itti hanqate isinis soogidda keessa laaltanii hagatti isinii ga'u gootanii irra dabarsuun qabdanii akkasuma ammoo tuyyuu waan qadaada qabutti keettanii ji'a lamallee ji'allee isinii taa'uu danda'a. Maankaa tokko maankaa lama maankaa sadi fuutanii akkasitti daabboo nyaachuu akkasuma ammoo tuyyuu wantoota adda addaatiin fayyadamuu haga waan barbaadan illee nyaatan biratti itti dhiyeeffadhaa isiniin jedha. Kunoo saanitti godhattanii jechuu haaluma salphaa ta'een kaan ammoo qadaadan firiijii keessa kaa'attanii firiijii warri hin qabne ammoo tuyyuu torbaan lamaaf alallee biyya qorraa qofa yoo ta'e kan ta'udha biyya ho'aa yoo ta'e xiqqoo baduu hin oolu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya biyya qorraatitti haga torbaan lamallee rakkoon qabu barbaadan guyyaa 10 hojjetachuu dandeettanii warri ammootu firiijii qabdan firiijii keessa kaadhaa yookiin tallaajaa isa isiniin jedhu kana haala kanaan fayyadama inni maqaan isaa xahiinaa jedhama namoonni hedduu shamarran kennan beekanii haala kanaan haaluma salphaa ta'een xahiinaa fayyadamtanii mana keessan keessatti faxara keessan akkasuma immoo nyaata galgalaa irratti illee laaqana irratti illee nyaata sadiin irratti waan ofii hojjetatanii qopheeffatanii itti fayyadamuu dandeettan hanga yoomii fayyadamaa gaafiin namoonni viidiyoo kiyya irratti hedduu na gaafatan hanga yoomii fayyadamaa jettanii baatii 3 addaan kutinaa fayyadamaatii ilaala achi booda addaan kutaa itti deebitanii suuta nyaatan kun baatii 3 ol hin nyaatinaa isiniin jedha wanni akka bishoo maamni walitti dhaabdanii yoo dhugdanii fayyadamtanis rakkoon qabu horaa bulaa fayyaan fa'aa isiniin jedha turtii gaalii dogoggora kiyyaaf na of kolcha subscribe like share godha hiriyoota keessanii qooda nagahatti koomantii yaada babbaree